Toggota kana dhaggeeffatu. Afaan Oromoo an dubbadde san dhaggeeffattanii jirtanii. Maaliin dubbadde anu? Namarraa maashaallah maaliif hin jenne? Kaleessa gisee wal fuudhanii iyyitan har'a taaddabee jettonis isini. Maal agartan nuti afaan isaanirraa dhageenyee jirra. Mee afaan isaanirraa dhageenya. Abbaanuu yoo rakkate gad dhufee dubbata maaltu isin rakki? Kun jechuun badiidha. Badii miti. Viidiyoon isaa akkasuma jette dhuguma rabbii viidiyoon. Viidiyoon isaa akkasuma isaati. Maal irratti na arrabsite Roozaan jechuun hagaan dandee. Dhaggeeffadhu. Asin arrabsu. An nama namallee arrabsu miti. An baada geellee miti. Dhaggeeffadhu jedhama. Waa kana hin fedhaa miti. I respect people. Wallahi I respect people. Oromoo tan ammas lubbuuf hin jiraadhaa beekan. Gin zaaree asaamamaachuu. Nadhu. እኔ ምን አደረኩ? እንደውም ዲፌንድ አደረኩኝ እኮ ምን አገባችሁ? የገዛ በራሷ ገንዘብ የገዛች ናዳበቴ ሲራረገፈዱ ማለት ስራፈናል ናዳበቴ ወሮ ጎዱ ዳብስስቴ አና ነደወልቴ አኮ ብሬቴቲ ኦሮሞ ፊን ዳበደ የቴ አን ኦሮሞ ራተካሚ አኒ ብልብሌ ፊትን ደገ አቲ ካላ ብልብሌ ፊትን ዮ ወኔ ኩን አደጋፈዱ ኦሱማቴ ዩ እንደውም ወደ ሚዲያ እንዳታመጡ በላችሁ ኦሱ ቢሆን ራሱ ሰው ምንድነው ያረኩት እዚህ ጋር መጥቼ እንደ አንድ ሰው ፌስቡክ ረቴ ዱላለ ሂንዱ በነ ኮመንት እና ማንጎን ለገፈዱ ዝም ብዬ አየው ምን አረኩኝ መኪና የገዛችለት እሷ ከእናንተ አይደለም ደግሞ ከዲሞ አይደለም ከገንዘቧ ከአካውንቷን የገዛችው እናንተን የሚያገባችሁ ነገር ሲጀምር የሆነ ሰው ሲጋባ ማሻአላ ማለት ልመዱ ማሻአላ ማለት ይልመድባችሁ በቃ ትላንትና ሲጋቡም ስትጨቃጨቁበት የነበረው ራሳችሁ ናችሁ ግን የራሳቸው ላይፍ እየኖሩ ነው አሁንም ቢሆን እንደተጣሉ እንደተፋቱ እንደምን እንደሆኑ ከራሳቸው ነው መስማት እንፈልገው እንጂ እስን ራይሚት ከጆን ቪዲዮ ራበሱን በዲዮት ያን ቪዲዮ ካሱ እንደንዳ አንገሩ ላይፍ ከነ በነታ ከነ አረብሳ ጀርቱ ግዘነት ይመንን ዱፌ ንቤታ አይተካ መቃራ ወላሂ ትናንት ነው ወርቶ አንጎመንቲ ተከጉያ ተካብስን ረከነም ቢያው አከመት ጎረትነ Burti, anggafi sih kabar. Aku mana masih lagi valeti, aku mana lagi aku barang demayi. Boleh. Wana jawab situ, lain berarti yang Madura. Cun, ansenat itu berani sontel, buaya Madura interview goter aja gale, mutus lagi macam tu. Seding sifat cuba dah bre, anda mah bein, aku pakainya tu segala cuba. Video nanti mau rapter ni, sah, aku semua lugar, wannya di warap di sana. Gen mana kayak baname wani goda muture mana kayak titin wana kasih timet arra amman ta galgal kana mana kayak baname andu kayak banne arra live mau banne arra maka walle anu gurba ko live mau banne bro ani maka kiya kanat o wamale live mau banne arra murtoni banne roza kada sibarre sekin tu kaisa nagarte jata lalime kaninan sibarre wala live ma internet marraun turre andalagan turre gale sa me katin gale galgal sa shan tingale banne live mau senen la amman banne jannanis baba min banne anis la gefar murti guto anta kana gefar bresaki anna mana ma arab sumati nama dubbatu mati garu لا ما تريبتها فوتو ما تفهمتي استايتين كريم بيسس سادين كريم عشان تبدي موسيقى وانت تبر مزموري خرب بتعملون يعني نقدر ما تعملنا بس انا كده دواش جراكه نجي فوتو عشان من مار تقول لي يوم فوتو صحابه تعمل روزا can I tell you something want to kusitimu tell me life in social media kuni enju tumut gorachu kama mena mito kumut na gorada namen sagale ni sabira de debit please ibsa memut god thank you life in social media kana media hagan ra turu yarketti unkan isini miti life bareda jiratu namu bira normally akalman namu tara yone saw media harati sani khofle gamadu namni himfedu ati wanni godu kab every namni wasrat dalagarati dio debi sterakkoda sigale mal godu kab da khofalte bira dabru indo isin nama kana unda fitani gasti wala tani raso hin qabdan turi akka khiyat agenda bareda kemi gasti wala ter gatani tesani naga wal gafatani tabatani bashanantani banan dume debin kanna mebar wan tokko some you know sometimes oson dubbatin debi khanu dandau qabda mutra jirta roza aye nama dia bisul lemut video tanya apa takarti video khumashan mo khumaja tidaraga nama dia bisul lemut ya arramal tu ben beta adam bani titi sigalta gitti ውሸት ጥግ ካሪስ በረካ ከጅበት የኔ በይና ምን እንትን አረጋችሁ እናንተ ደግሞ ይሄን ነገር ቶሎ አቀዘቀዛችሁት እንደዚህ ማድረግ አልነበረባችሁም እንደውም አድሮ ምናምን ነገር አለ አይደለ እስሩማ ወልጥ ያርገታኒ ነበር እናሳድሮ ነበር ያርሰህ የጎትቱ ከሰን ዲጋና ተፈስ እንጀበር
Ay koy warri jaarsa kana roza ma itti heerumti siin jiru sun obboleettii isaanii qopheessanii fi. No haadha isaanii qopheessanii fuullee haadha isaanii qopheessanii. Yaaqaba yaaqanii lubbuurra jaaladhu. Dhaggeeffadhu namichaan ganama gara oggoon lafaa koo harkitee haasee dalagatiin deebanaan jee laafii oggoon sanaayyee deembii jiraan jiran oggoon laafii irraa bu'ee isaan dubbisa jiru dachii garagalte. Akkana dhaabbadhu ilmaan ni kofallaa beektan tunturii si kofallaa oggoon nurra dagan akkana bannee kofallaa beektan namatti dhaabbadhu viidiyoo takka dareenaa jeetti amma akkana jee kofratu jira bara akkana kan hin boo'u jiru fakkaatti. Viidiyoon daqiiqa takkatti quba beekaan laala quba beekaan. Ifumaa uumtan gartee laa uumaa waan akkanaa uumuun rakkoo qabu garuu daftaniin dhaabina namni itti haa fayyadamu. Like isiniifillee miidhaan qabu faayidaa malee. Amma ladda sin baane viidiyoon isin dalayde amma sin jechu jirtu kun amma viidiyoon isaa postatame bara ni lalamaa bara. Viidiyoon amma saa muraasa jedhamu. eega sana kan Haan ta'e irratti nagime fayyisaan haasoo ammoo ka guyyaa 4 dura ture. Ka'umsa waan kanaa lalu ka'umsa waan kanaa eenyu kaaseettee yaadda. Hada. Ano wal qabu mana godhan gama keetiin dhufe jeetiin eegu ture. Karabbi ummaati yana dorku waan injiru boo angeematti hin qophii jiraati irraa. Facebook warra makana mee namoonni na bira jiran kuni indoo mana eenyu farraan arganii beektaa ijoollee saayiboota keenyaa Mu'aaz Farraa'een Facebook namoota hedduu Mu'aaz argee akkam ture ni beektaa waa'ee kana amma inni nan fakkaataa tintaa karratti argeeti nan dawwalee ture yaa malee ani rumaa quban qabu jalqaba hadiire ba TikTok irra dhufne kada jalqaba Facebook irra okay malee musira narkine jalqaba Facebook irra tarkeeti mata na dhufe wallahi maanin jala kana jechuun hin dandeenye nama meeqa poostee nama hedduu poostee wal jala Volkaatee dhiifama si gaafataa turte ammallee istoorii kaadhu istoorii wal kaannaa siin jedhaa turte san dhugaan ati si bira qabdu waakkima si waakkatte kana amanuudha malee dhimmi waa'ee birrii mushaawaraa si waliin qabatu isillee waliin qabatu I think wannan usmeen faantillee maafiyaa gurguddoo jarrillee suni ujoolleen akka rabbi fedhe araba iyyuu nyaatti jaarti keetti miti si amma hayxi isiin si miite maalinni an dhugaan natti mul'atu tokko si miskinticha imoo keessat miseejara keessa wal boochisaa turtan ka tiktookin isii jalaa gubate dhageeffadhu ka tiktookin isii jalaa gubate jaalalleen tiyya jaalallee namaatii gad hin ta'in jettee tiktookii fuutee kenniteefi feemasii taanan inumaayyuu hin beeku nama akkanaatu argeen beeku jettee si waakkachuu san si zollomte. Isuma deengadaasa nuu. Muzayyaanii fi Usmeen isii oli isii miti warra tiktookii kanatti hin ulfaatte jarri rabbumaan haa qajeelchu. Isuma deengadaasa nuwaan. Erga dattee keessa baate jannummaa kiyyaan baafadhee dhufee jette. Isuma giiftii kanayyuu wallaahi doktora Silinatoo fi malee namni tokko namni beeke tokko hin jiru. An baafachuu anuma toofi melaa. Sii galee. Malee jarri Oromoon tokko nammina irratti bareessa baafateeru tokko hin jiru. Ani immoo ati namni jaartii ofiiti biyya ofiiti irratti hin duune dayyuusaa baga kokkee qabde rakkoo an amma si deeggara asirratti abbaan fire dhugaa haa jibbu baxaamitti si adannaqe wallaahi si deeggaralle. Namitti kaleessa rabbi jedhi istoriin hakaadhu naan siin jedhaa turte arra fammalteetiin sin beeku jechuun dogoggora kun. TikTok ini miti sila isimayyuu haa gootee bakka jirtu geessitee itti ulfeessuu qabda tureeyyu kun waan kanuma jetteeni garatti guutuu qabda tureeyyu osoo sii danda'a. Oromoon jarra amma wajjiniin jiran kunis dhugaa jiru uwwaalan. Dhugaa jiru uwwaalaniiti isiidhaaf falmaa jiru. Yeroo sanaan ammoo na jabeessaa jira jechuudha. Osoo akka kan kee kanatti dhugaa jiru dubbatanii isiin soba dhiiftee dhugaa jiru lafa keesse andamtaa giiftii isiirraa wannan fudhadhu itti dabalee nuunan kennaafi isiin nama taate dalagattee objijjiitti taanaani. Amma yoo isin amante giiftiin lafa jira hin kennitaafi isin araarsu. Giiftiin lafa jira. Maallaqatti jijjiiree kennaafan maallaqan kennaafi. Isin araarsure. Ilaala amma illi kiinatti qabattee jirti. Dheengadda miira keessa nagalchitee jirti. Tiitokii kiyya yoo naa deebiste nan kennaafi. Jannummaa kiyyaan tiitokii kiyya harkaa fudhadheen dhufee jette. Marraa sadii immoo darbeeti iimela keessa seenuu hin danda'an. Iimela keessaa bahee hin jiru. Kairu ati amma laal lama wannoon jedhin ka. TikTokii eega kenniteef
irsam dagadhu kennaan kennaadha namni TikTokiin kennaa miti doktor wanni sii galuu qaba walirratti kennaa miti ergisa saanuu erga ergisattee kaatee maallaqan sii kennaa jette maallaqa sana naan kennine maallaqa sana naan kennine natti deebitees immoo naa dhiisii naan hin jenne Tiikenyeera wannan yeroo baaraaliin mana sii ba'u jammaru achumaan bilookiin of jalaa na geggeessite siinii jechaan wallaahi sii hin kenna jedhee osoo ka jiraadhe ta'etii wannan gaafadhu tokko hin jiru. Akkana yoo gootanoo ishii yoo ati isiin kunillee ijoollee daa'immanii isin araarsinee warratti dawwalattanii wal fuutanii walumaan guddattanoo. Sun bareedaadha gaa sana jennaani warra harkaa qaban sun jaratu gorsee as erguu jira beektaa. Amma erga farmaqsite immoo keeruu dhumti maali jedhaa jirti beektaa. Sichi dhuftee jennaanis naan hin bultu beeki. Waa innaan buluun siin jiru. Yoo harka laal yoo fuutanii natti ergitanii bakka hin jedhetti ergitanii rakkoo tokko qabu. Achitti immoo amanee sagaleedhaa siidhaan deebisu. Eessa jirtaati? Oomaaniin jira. Suudirraa oomaan dhaquun hin danda'ama ree? Hin danda'ama yee. Yoo isin oomaan dhufte hin araaramtaa? Nan araarama yee nan araarama. Achumatti yoo dalaydee qeerroo mafaa bira teetteetiin atillee dalaydee birrii biyyatti ergattanii waa bitattanoo mana fa'aa ijaarratta. An kanatti hin galu doktor kanatti hin galu. Laal amma qeerroo bira teesse naan araaramtee jenna naman dhaqu biratti naman fedhe biratti bakka hin kaadhetti yoo isin naan araaramti ta'e karaan kiyya banaadha. Eshi qeerroo biran ta'u? Hin ta'ee. Bar qeerroon harkaa fuudhee dubbachuu jira bar qeerroon ofii harkaa fuudhee dubbachuu jira bar. Ati qeerroo hin shakkite? Nin shakka gaa'ee nin shakka maal ilma dhiiraatiimi. Amma yoo dubartii biratti na argitan laal dubartii biratti yoo na argitan rakkoo tokko hin qabu sun. Eshi. Amma furmaanni maali ree maali jetta qeerroo kiyyaati? Maal irratti walii galtame maal irratti araaramtan? Isin araarta wallah. Iyya Allah. We will try. Amma namitti illee namni intala olii gadi ofuu harkisuu barate namni homa itti himaa garuu nagaa caala. Ani mootu atillee bakka amma namni baay'een Oromoon si barate isillee Oromoon baratanii moor osoo wal jaalattanii wal fuutaniitiin waliin jireenya keessa naga tokko hin gaafatan jedhee yaada osoo. Mucaan jaallattu jaruma jedhaa jira bar. Mucaan jaallattu mucaan fedhu jette jedhaa jiru malee an sagalee siirraa iyyuu hin dhageenye suma jarri jedhaa jiran malee. Siigalee. Mucaan jaallattu jedhani yar. Mucaan isa barbaadaan jirtu kan jedhu tokko siirraa hin dhageenye. Jaalalan barbaadu kan isin jette immoo jaalaluma dhiiraa maammadoon barbaadu yoo jette ka ta'e immoo duraanuu na jaallataa turte sagaleen siin jira jechuudha. Yoo isin kana gowwoomsitee na wajjiniin jiraataa turte ta'es immoo ani gowwoomseen tiktokii kiyyaa fi maallaqa sii fudhadha jechuudha. Wal gowwoomsuun rakkoo tokko hin qabu. Qeerroon isin mucaan jaallattu jedhe? Sila gastii jalaa jala dhaqeen ture. Mucaa hin barbaadu, tiktokii hin barbaadu, maallaqas hin barbaadu jedhaa jirti. Maal barbaaddere? Hin beekne egaa waan jarri barbaadu sagalee siiti kun. Qeerroo fi quuftuu keessa namni jala jirtan hawwii qeerroo quuftuu. Laa waadaawwan sii galu doktor Asli siin kabajallee. Yoo tiktokii naa deebifte giiftii siinan kennaaf. An jaalalatti yoo siin feetes yoo siin dhiiftes rakkoo tokko hin qabu sun. Laa anamma dhugaadhame anamma na fakkeenyaaf maaltu jira beektaa? Anamma tiktokii duraan niyyattee isii kenniteef. Niyyaan hin dhugaa. Niyyaawwan laal osoo niyyattee kenneefi. Na dhageeffadhu. Dhugaan ilma waaqate dhageeffadhu ka'ee anamma tiktokii duraan gaafa rakkina kenniteefi namni ittiin baratee deebisii fi si haa deebitu sin hin jedhu hin fakkaatullee namni
waan haqqisa hin arraabusi beeyta feetu duraan ergisiif illee tiktookii na haa deebiftuuf hin bare na haa deebiftuun hin bareedu dhugaan ati qabdu maalinni sihii jaalallee isii ganama janajjanaa sirratti barattee fammasnaan feemasoota wal barannaan si waakkatu wallaahi dhugaa qabda abbaan fee na hayyibu dhugaan ati qabdu si waakkachuu sani keeyruun kun eenyu jechuun በጣም ስህተት ነው ዶጎጎረ ኩን ዱጋ ቀብደለ የሚራምተ በከካናት ኑቲ ሁንዲ ከነ ጃርቲ ቀምና ሲገለምቲ ኩን ዱጋ አቲ ቀብዱ ቲክቶክ ይወዱን እርግፍተ ፍለ አመነም ንቲም ባራተ ና ኢስለ ነምቲም ባራተ ጃና መለ ኢቲን አርገተ ኢቲን ተረዛ ቀምተ ሃያ ኛቱለ ባቱ አትለ ፍረቱ አትለ ፍረተ ኢፋጀ ራ ቀብዳ ኖ ማተር አቲ ቢስለ አናቶኩ ማረኮምቲ TikTok fi deebisu osoo hin taane dhugaa ati qabdu kanatti waakkachuu isii amansiifnee walitti isin araarsinee walitti yoo isin fuune na amani wallaahi hin milkooftan kisaarata kan qabda nama isillee namni si barate isillee namni barate aboo kadiiri fi roozan guddaan sunuyyuu miidiyaa kana miidhatakkaan dhaabaa jirtanii biyaansi qeerroma kana fa'a irraayyuu dawaa beerarraa wannoo balleessu kaawwiin gurgurtu kanniin barattanii akkaataa itti godhan yookiin isaanirraa akkaan falattanii qoodamtanii jechuun tirfii wayii irratti farqii isinii assaayitii godhanii suuqii wayii osoo banattanii beeksifattanii mana namaa isillee dalaguu osoo hin taane atillee osoo dalagaa araba dalaguu hin taane jiraachuu dandeettan jireenya keessan oofachuu dandeettan wallaa kama dhugaa jireenya keessan fuulurraa tasgabbiyyoo walitti dabalamtan ila beeki birrii qabaachuun faayidaan qabu hin dhuma nama yoo qabaatte birrii yoo dhabdelle sigalee miti fuulli keessan durri carraan keessan baay'eedha sigalee karaa kanaan laali yoo danda'ame atillee daa'ima gana lafaa ol guddatu isillee daa'ima reef lafaa dhuftu isin hunduu ilmaan kenna amma anaaf qeerroo umrii isaan beeku namni dabana kanaa umriin dhoyfata anama isin lamaanuu isin dhaluu danda'u ijoollee akka teessanii qaba anama mucaa si ga'u qaba wallaahi mucattiin tiyyallee isin qixxema isin galee miti jesti isin obbolaa kiyya xixiqqaa ilman kiyya malee hiriyyaa kiyyaa miti ani isin wannoo jechuun barbaadu ajandaaf jecha carraa keessan hooyye yookiin gama kee gore yookiin gama isii gore isin wannoo jechuun barbaadu hiree keessan ka fuula duraan laalutti jira si galee miti karaa kanaan tasgabboofte intalallee asfinne sillee qabne warra keessanitti dawwallee isin araarsine niitii abbaan bakka fedhe kaata nama feete walitti isin fuune jaarsaaf jaartii taatanii yoo waliin jiraattan waliin dalagattan hoo maal jetta keeru Taasul rakkoo tokko qaba. Ana araarama waan minaan jedhe ndi dula. Naafta. ati duraanuu isin si gatee deeme malee hin jaalattami Nan jaaladhe. bareeda galatoom ulfaadhu ka abbaa intalaati irraa eeyna qeerroo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waalaikum salaam بدلم سيور أرسيسن كما قالوني أكم هي سنو اتمتع boo sokkituu duraanuu yoo mana namaa dhufte hin deebisanii jaartii namaata sokkitee dhufe deebisu أما أنني وما قالت جري ولي قلت أنا وإننا إلى تلين جيرو بك إني وربعت جيسو في الندا يعني والله رجال بتولافي يوم توني دائما وان صورته كويس يعني هنجن ولي ركض لنا تبيكا يباسي أموركو براك يسقلت وانتف أتلي كيرو يتندور تني يوم ولي قلتني ولي دولة متنا وإني نركز وتكلي وان نجري فرقكم كبارو نمسجون قرصي سارة كيرو متيوني سيمتي جت درت اللي أني رجادا إسحاول بيننا أكمل نمي ولين تبنا ولين ترى تبتاتوري وأنا ترى لا ولين انتبه أول جالة جالة ليدا وأنا شين جدا سوي بيكا رجع جرامي كرو ستوري ثاني باك جراوند رواني مچان فيديو بعده إيشي كناف أكو أما زين جولة ديتا في رامي تما بس ولين تبع وكان تبع دمله وأنا دانكابو وأنا أفان شيء تبي دوكان استي درستي جرا لما أنتو بيكا مالي أنا رامبيكو يو دوكان اللي وجارة أنا ركو تكنكابو كويار را ولي قلتن تانا بكشين بكتي في تسيجي سوران داني بابا كي غرو نتي درت يا سويني
birrii san isittuun kennini haadha isii dhaltee kenni bunaanaa bitattu jennee kadhanne beektaa keeru. Haadhuma isa dhalti isii dhalte sanii kenni. Isittuun kennini haa bunaan bitattu haati jennee kadhachaa turre. Keerulleen booda miira keessa bahee seenee bahee namoonni ammoo ajandaadhaaf jara ajandaa godhataa jiran dhugaa rabbii dubbatuudhaaf. Mana ittiin ifatu ajandaa ittiin godhachuudha kan isaan itti jiranii. Kanaaf isin laala gabaabumatti osoo qabbaneessitanii bareeda jechuu barbaadeeti. Amma kaayyoon isii keerutti deebi'u moo warra amma jaalattetti heerumuudha? Ibira jirti mucatti. Ani wallaahi kanarraan beeku ani bakka dalagaa jira jedhe. Ani kanallee gaafanne. Isin qulqa kaleessa galgalaatti irri wabdee mataan itee onne duratti yoo ijoollee bilbiluun rafaa jirti naan jedhani. Isin rafaa jirti? Akkas naan jedhan amma ani bakka dalagaa jira isin rafaatti naan jette ijoollee bilbilee feennaan. Amma akka nama abbaa intalaa tokkotti furmaanni maali jettee furmaanni sirgee intalli si bira jirti. Jaartii nama mana galfatte. Nullee gaafraa dogoggoraan si deeggarree amma jaartii namaa tokkiteetiin si bira dhufte ta'uu arginaa harka keessaa fudhanne. Namitti asiin soddaa kiyya jalaa badde achiin araba jalaa badde amma sihi haadha faaxeti makii mubaaraki maamma bayaanii yakka gurguddaa lama dalaydan. Tokko jaartii namaa biratti awwaaltan lama dalayduu mana arabaati hattan karaa qaama seeratii yoo isin gaafataman isin umrii guutuu hidhamuu malaa yoo osoo isin kasatan. Rakkoon qabu sanan jedhe qaama seeraallee ka gama kamiyyuu amreedi waan hindi mushkila jechuun. Suni rakkoo takka hin qabu sani ani mucaadhaan osoo taa ilmoollee walirraa qabaatanii ani wayi beekaan sani. Jaalalaa miti ilmoollee walirraa osoo qabaatan hin beeku ani waan hin beekne keessa hin galchu. Jarri wali jaalannaan sargii ajaa'ibaa daggaseen isaan gurguru itti fuudhaan yoo barbaade maa hindi mushkila. Garuu miidiyaa kanarraa bu'aa wallaahi miidiyaa kanarraa bu'aa keeruu gaarii miti. Media ma isinillee dhuftanii tumaatiin jaartiin teellee waa'ee mijaraatti hin xaltanii ma waa jara qofa reeyya rabbaa dhimmaatiyyuu. Yaa aki wallaahi mucattiin carqii qattee fiiguu barbaaddi mataan hiikkatee. Maaliif? Akka anuutti isheetti beekta. Argiteetti biibbooyti yaa aki madri maal akkasii taatan. Isin gareen gaddaa mooyatamnaan wajjeesu malee jettee aga birrii keessaa mucaan baafatamaa of hin ajjeesirre. Sun anaafillee gaafiidha. Ammoo sila jarri sun keeyiruma kanaanuu walii galtee beekaa ajandaa godhaa jiraatitti isa. Alaa kullaale laa jabaa giddii jaalatan jedhanii ijoolleen dinqisiifatamuu qabdi. Bar Peemasoota guutuu wali qabdee Oromoo nama kuma soddoma hoolota goote ijoolleen. Akkuma hoolaa jennaan jaluma yaa'u. Wallaahi dhugaadha. Ani bakkuma guyyaa sadiitii wajjin hirriba rambuliin gaaf durallee daqiiqaa 5 dubbadhe. Dheengaddallee geemiisii waa takka hin dubbanne akka nama tokkootitti eega namni kun hundi boo'ee boochise mucaan tun bakka dhuguma rakkattu ta'uun ooltu jedhee waan qabu kenne tare allaqe. Akkuma nama kamuu namni yoo rakkadhe jedhullee yoo gammade jedhullee bira dhaabbate. Warri gamasii gaman akkuma natti qabdan argaa jirtan. Gaaf durallee sekendii 5 qofa ol seenee dubbadhe. Sanuu haasofni kiyya hin hadhaa nama baay'eetu natti zannii bade. Dheengaddallee akkuma nama kamiituuttis ximbis hin jenne akkuma yoo gammachuu nama bira dhaqan yeroo rakkoolee nama bira dhaqan dhaqee waan keessaa qabu kennee tare allaqe. Waan kana keessatti wanni si miidhan jira kairu argitee ilaalcha haasawa keessatti inbox illee laalte waan waliin jenne. Kairu. Laaleen jira yoo arge hin baafne ayyaani nama qalqallee miti wallahi nama qalqallee miti wannan gadi yaase ijoollee jala fiigaa jiran. Eshi. Jala si jenuudhaaf jala fiigaa hin poostii barreessan. Ati kafee matoota keessaa maaliif sagalee kiyya qofa baafte kakkaawwanii man baase waa si erganii keessa. Laa bakka ni taare maan ni beektaa bakka siin abbaa koo siin jette sanatti ni ji xiqqoo si taare. Maara koo qaba abbaa koo naan jette warri isira guguddaatu warri jaartiin haa ta'uu danda'uyyuu meeqa abbaa koo naan jaa. Si qayyoon fattee leenca xiqqaa fuutee jedhee tanii yaa'aare malee gizee sana.
Awwaa biraatiin miti. Wallahi san dhugaa jette. Mee giftii fudhattee irraa kenni wallahi dhugaa jette waan san hin goofte leencaan harkaa fuute wallahi. Garaa naraafte. An miskiina war namni akkanaa miskiin hin jiru wallahi. Ammallee ani isii qofa osoo hin taane kayrii natti ergite kayrii walitti saayiboman intala xiyya natti hima dhufee waa'ee isii kan. Geemii qabattee maal jette. Hin agarre inboxii isii ilaalleeti. Leenkee tokko malee hin jiru bar. Ayyee rakkoon qabu. Mucattii xiyyaa walii dawwalan. Isaan hin agarre sagalee. Bagumaan argini. Amma maaltu furmaata jettarree asli? Furmaanni jiru amma takka walitti araarsu takka walitti fuudhu. Yoo mucattiin niyyaa heerumaa qabaatte kayruun haa fuudhu. Ana galumaa waliin dhaabbadha takka jedha. Yoo niyyaa heerumaa hin qabaanne namni jaalallee miti jaarsaaf jaarsuluu wallolee araaramaa haa araaramanii itti balleessitee dhuftee dhiifama haa gaafattu. Ani ijoollee soddaa kiyyaa akka heeruu miti ijoollee jimma hundi isaaniitu waan ajjira hin jedhan akka bajanii soddaan sodaadha birrii isii hin deebisaa mucayyoo isiin dhuftee dhiifama qaba. Jechuun isii osoo hin taane haadha isii sanii hin ergaaf. Amma wanni ajaa'iba bare asli eenyutu eenyuun bulchaa ma bar gaafa sanoo eenyuun bulcha. Eenyuun bulchaa? Yoo dhiifama gaafatu baatte dhuftee jaarsa isii gadi balleesse dhiifama gaafatu baatte qilee haaseen tuqa maali? Dhaggeeffadhu asii erga harkaa baateeti mucaan kun miidiyaa kana irratti akkana ta'uunsi yeroo na wajjin hin jirtu darasaa salaatan dhiiftu namaan waan jettu. Maan qaraasisiin ati gaafsi bira jirtu? Maan qaraasisi? Markasa keessa turte. Markasa keessa turte diddee yeroodhuma miidiyaa kana ajandaa miidiyaa kana argattee olii gaffiiguu jammarte. Qeerroo ati maal jetta yaadni mucayyoo maanni si bira galti? Wallahi ani asli waan kana baay'eellee nama ulfaata jedhu. Ani wanni mucayyoon bataamitti warra harka qalleeyyii warra rakkataa irraa kan isheen baate beekta. Warra harka qalleeyyii warra rakkataa irraa baate beekta. Hundi kennaa warra rakkataa irraa baane kun sababan ta'u amala maaltu amala isii balleessere? Akka ilmoo miskiinatti mataa qaqqabattee ummanni jaalatee si gargaara iqaamaa si tolchiifne yaa'anii jira. Ummanni kararra matarra baata namitti matarratti ol baateen udaanaa jirti. Atuu guyyaa meeqa jaarti filmoo ta'e jidduu kaatee fiidee of ajjeesa jette. Sobaa of ajjeesa jetteen isiin kayoo kana sin jettan sun. Ummataa miti anuu rakkadhe. Ummanni dhiise miidiyaa argame ani manattuu rakkadhee jira. Mana mee ummanummaan kun maal godhuufii dhabe intaloo tana sin jira bar gantuu tana. Ani waan biraa an jenne wanni mucayyoo tana. Ana jedha kan waan sodaanne. Nuti akka sabaatitti namitti tana maal godhuufii dhabnee dhaba. Wanni siin nu gaafattee dura dhabe maaltu jira? Wanni hambifame takka hin jiru. Wanni hambifatan takka hin jiru. Akka sabaatti waan wanni harkaa fi mataa hidhattee daqiiqaa dhufa ajjeesa jettu maaltu jira re? Iyyitaa fudhachuuf malee wanni biraan jiru baabaasuni beekamaadha. Namni nafsee ofii akka raayyaa gadhiisama. Anaaf si caala nafsee ofii jaalatti baaba. Tiqaldaalle. Amma egereen isii maal inni re? Mucattii waan qabatan namaan galu. Wannummaan garri isii qabatan namaan beeku. Awunis achi naat awun leelaa naat. Wawara leelaa naat. Wannummaan gara akkam godhu dareeti yoo akkanuma wasawwasee shayxaanni akka carraa hooqii keetirraa biliquuf gootee hin hidhamtaa hin beeytami? Ati. Dhaabni dalagaa deemte anatu biisitee dalagaa xiyyaaflee deemalee haala dalagaa akka dalagaa keessu jedhan maal godhama? Dalagaa erguufi? Dalagaa erga'e. Yoo Iqaamaa minamini jettan sun hafe jechuudha. Jaarsee fudhatu gola olii galanii. Yoo jaarsee fudhate yoo jaarsee fudhannee dalagaa ergaa maal godha? Maaliif mucattii bakka jaarsa keetii mucaa jaalle keetii walitti araarsinaa jetteeni warra bilbilee yoo nikaa goonee homaara koo qabaasu masilaa waadhaaf abbaan isii warra tiktaayii kana sheeka tokko tiktaayii kanarraa fiddee
ما وانه قرأت ورها وكلت يوني كاغو نفو أنا ما عندي مشكلة عم برين تكسافي وجلال بري أصلي ساركي بدي دافق وقاعدين مين أرارتنا نو بيلا بيوكي الرافتة ولد ديبنا ركو تكنك وجهي أتقو فمو صو في دبستين للسرنيا أنا بتأم لا موتر تسموي isi wajjin waasa hun danda'u wallahi ulfaatti baay'ee maaliif ulfaatti namni yoo as dhagaye kaa nama waa dhaga'u fixirati yoo jiru keessa hin jiru qeeroo na ta'e nama dhageettu lafarratti illee mas maanteeti dhababa wallahi amiin jennee bulaa jirra wallahi amiin jennee bulaa jirra lamini nu bira mana keenya hin jiru isin asuma irraati mana keessatti illee amiin jennee bulama Allah gaafii goota ammaani akka ishee ta'uun gaarii miti mucaan yoo dhugumatti fedha ishee qabaate walii gala yoo kaani ammoo akka isheetti faayidaa si hin qabu haadha ishee sanii atillee haadha qabda waan siisani haadha ishee sanii erge haati ishee isiirrayyuu akkam buune haati ishee buna membariidha jechuu barbaadan akka keeyiru ati nama mucaa lafaa guddataa jiru daa'ima namoonni tokko tokko si doongorsa baqa akkana haa gootu ayyee nuti mucaa nama 13,000 kana ni kadhanna hin kadhaan dhuftee kama dhugaa isinitti hima mucattiin keeyiruttiin balleessitee dhuftee dhiifama haa gaafattu feetutti haa heerumtu feetu haa dhiiftu birri akka inni haa